ilmi namaa waan guddaa dagateera. Waan dagatamuu qabu. Ilmi namaa waan guddaa irraanfateera. Waan irraanfatamuu qabu. Wantoota gurguddaa ilmi namaa dagatan keessaa inni tokko ilmi namaa akka du'u irraanfateera. Ilmi namaa akka dulloomu irraanfateera. Ilmi namaa akka darbu irraanfateera. Waaqni kun lafti kun akka darban ilmi namaa irraanfateera. Mootummaa Waaqayyoo irraa isaa kaaseera. Biyyi lafaan kun guutummaan akka darbu ilmi namaa irraanfateera. Namni kan inni hammina godhu, kan inni Waaqayyotti qoosu, kan inni cubbuu jajjabinaan hojjetuuf akka du'u waan dagateera. Namni akka du'u beeku eeggatee jiraata, eeggatee tarkaanfata, eeggatee dubbata, eeggatee hojjeta. Ilmi namaa dagateera. Sagalee Waaqayyoo kan jedha. Duraan dursaa yaada keessan mootummaa Waaqayyoo irra kaa'adhaa jedha. Sooressi gowwaasuu akkas jedha. Yaa lubbuu nyaadhu, dhugi, koori. Hamma bara dhuma jireenya keetti kan si ga'u qabda jedha. Garuu Waaqayyo akka jedhe yaa sooressa gowwaadha. Lubbuun si keessa jiru sun kan keenya galgala har'aa sirraa fudhatamtii ittiin jedha. Namni akka du'u dagateera. Namni lubbuu ergisaan akka jiraatu jiru dagateera. Namni foon ergisaa keessa akka taa'u dagateera. Foon keenya kun dunkaana yeroo ta'uu ishee ilmi namaa dagateera. Ilma namaa harka biyyeetti. Anti koonatti bakkaatee fiimattee dhoksaakoo tolli kooda baandeebi'ee daaraa hamaara ergikoo turee bulee turee bubulee turee bulee turee bubulee naaf galee jaalalli namaa eddaa hunduun jijjiiramaa si malee mo'atama namaa. Naaf galee jaalalli namaa eddaa hunduun jijjiiramaa si malee mo'atama namaa.